barsiisonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamannee fi Dodolaa barnoota sanbataa kennuu fi malaa turan gaara sabsibee washaa irraa konkolaataan miliqee lagatti qajeeluu lubbuun namoota darbeetiin jira. Bakki sabsibee washaa jedhamu kun waggootaaf kan namoonni hedduu itti dhumanii fi Ashama harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaantuu bee nageenyi jaalalli isiniif baay'atu akkam jirtu isiniin jedhaan nagaa kootii galata Rabbii. Egaa akkuma beekamu kaleessa taatee guyyaa kaleessaa ta'een barsiisonni keenya hayyoonni keenya balaa tasaatiin kan mudate nu jalaa boqotanii gadda guddaatu nutti dhagahame. Rabbi lubbuu isaanii nuuf amaaru, lubbuu isaanii nuuf qananiisu. Hedduu nama gaddisiisa. Jiraattonni magaalaa saniitillee guyyaa kaleessaa akka jedhanitti makiinaan yeroo hundaa kana achitti kufuu fi namoota hedduu tanaan durallee akka iddoo sanitti dhumaa turedha kan eeranii. Isiniin jedhaa kabajamtoota kiyyaa gadda guddaa tokkotu namatti dhagahama. Barsiisota qaqqaalii hayyuu guyyaa dhabnee hedduu tokko nama gaddisiisa. Maal godhuu hojii Rabbii keessaa galuun hin danda'amu. Kanaaf Rabbi lubbuu isaanii nuuf amaaru, lubbuun isaanii kan jannataa nuuf taatu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa, namatti dhagahama isiniin jedhaa. Hedduu natti dhagahamee jira. Taatee guyyaa 12 ji'a salgaffaa bara 2015 kan ta'e baay'ee keessa namaa kan madeessudha jechuudha. Aanan inni itti taasifames akkasuma waan Facebook irratti waan arguu dandeessa miidiyaaleen garaagaraa kan gabaasanidha. Magaalaa Roobee irraa gara magaalaa Shaashamannee imalaa kan turan jechuudha barsiisonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu. Osoo imalaa deemanuu waashaa sabsibee kan jedhamutti iddoo sanatti iddoo addaa waashaa sabsibee jedhamu keessatti kufuudhaan barsiisonni ganamaa kan ganamaa barsiisota 15 lubbuudhaan akka darban jechuudha. Kan ganama battaluma sanitti toora Facebook irratti maxxansan. Erga saniillee namoota hedduudha kan lubbuudhaan darbanii kan maqaa waliinis eeraman ni jiru. Maqaan isaaniitillee kan mul'ate akkasuma qabsaa'aa Oromoo kan ta'e Abdii Baalee barsiisaa cimaa barsiisaa Oromoo qabsaa'aa uummata mirga dhalaa fi mirga sabaaf sablammootaa akkasuma kan lubbuun isaa darbeedha. Hedduu nama gaddisiisa. Hayyoota akkanaa beektota akkanaa guyyaa tokko keessatti dhabuu jechuun baay'ee gadda guddaadha. Rabbi lubbuu isaanii nuuf amaaru, maatii firoottan akkasuma uummata Oromoo maraa fi jajjabeessa. Balaa tiraafikaa ganama kana mudate lubbuun barsiisota yuunivarsiitii Madda Walaabuu yoo darbu miidhaan qaamaa cimaa fi salphaa dabalatee barsiisonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamannee fi Dodolaa barnoota sanbataa kennuu fi malaa turan gaara sabsibee washaa irraa konkolaataan miliqee lagatti qajeeluu lubbuun namoota darbeetiin jira. Bakki sabsibee washaa jedhamu kun waggootaaf kan namoonni hedduu itti dhumanii fi balaa konkolaataatiif sababa guddaa bakka ta'e akka ta'e jiraattonni ganda sanaa dubbifne ragaa bayaniitiin jiru. Soddomii sadi kana waliin kaseenee makiinaan guddaan nama baay'ee fe'ee seenee kana waliin makiinaa lama jecha. Gubbaa irraa osoo fiigichaan dhufu bararaadhaan hin argu shufeera lafan beeynetu jira. Karbiin isaallee likkii malee hundarra karbiin isaallee maramaadha. Akkuma fiigichaan dhufu makiinaan osoo fireeniin diduu yookaan rakkoo isaa osoo argamu osoo hin taane makiinaan fiigichaan osoo jiru natsaa osoo jiru wayita silaa karbii irra ga'ee hin qabadha yeroo jedhu achuma irraa zallaleetiin laga bu'aatiin waan jiruuf. Gargaaraan inspektaraa gammachuu annootaa qindeessaan tiraafika aanaa Adaabbaa akka himanitti balaan konkolaataa amma barsiisota yuunivarsiitii Madda Walaabuu irratti mudate kun sababoota lamaan ta'uu akka malu eeraniitiin jiru. Sababni balaa kana teestiin akka odeeffannoo namoota hafee irraa odeeffannoo fudhate teestiin hojjechuu dideet mariin qabamuu dadhabe waan qabamuu dadhabeef kan
kufee namni hagana balaan ga'e. Daandiin karaa kanaa gizee maraa hin haasa'ama gizee maraa ma haasofna ilmi namaa lubbuun namaa laga kana akka yoo takkaalamaa miti kadhu. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Madda Walaabuu Dr. Ahmad Khalil Yuunivarsiitichi dameewwan barnoota 5 Shaashamannee fi Dodola dabalatee barnoota 7 kan itti kennamu ta'uu himuun barsiisonni akkuma durii hojii idilee isaaniitti ganamaan bobba'uu himaniitiin hin jiru. Balaa tasa mudate kanaanis hawaasni Yuunivarsiitii marti gadduu ibsaniitiin hin jiru. Miseensa boordii Yuunivarsiitii Madda Walaabuu fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee kan ta'an obbo Nigaatu mootummaa gama isaaniitiin iddoon kun balaa tiraafikaa yeroo garaagaraa mudataa tureef bu'uura ta'uu himaniitiin hin jiru. Yeroo lubbuu namaati qabeenya namaati aarsa akka ta'u waan ta'eef inni kun ammas iddoo xiyyeeffannaa barbaadu hundaa walitti guyyaa irraa kan gadda laphee nu cimsu kan nutti dhagahame doktoroota 4 lubbuudhaan dhabdeera. Doktorummaan isaanii yoo xiqqaate ogummaa qofaan osoo hin taane uummata tajaajilaa kan turanidha. Akkasumas immoo barsiisota hedduudha achi keessatti kan dhabne. Kanaaf guyyaa irraa gaddi keenya gadda olaanaa fi gadda laphee nu cimse